nagaa fi tasgabbii waaraa ta'e akka biyyaatti buusuudhaaf maal hojjechaa jirtu an jedhu ilaallu isumaa wal qabsiiftanii keessattuu naannoo Oromiyaatti wal qabatu mariin ABO shanii wajjiniin taasifamaa ture jira. Daawwattoonni keenya illee waan kana dhaga'uu barbaadu. Maalirra ga'e? Itoophiyaa keessatti dirreen dimokiraasii babal'atee jira. Dirreen dimokiraasii babal'atee jira gaafa jedhamu jechaan duwwaa osoo hin taane waan gochaan mul'atudha. Fakkeenya jijjiirama booddee namoota baay'ee mana hidhaa keessaa baasnee jirra. Baay'een isaaniis Oromoodha. Namoonni kaleessa nuti mana hidhaa keessaa baasneetu bosona galee warra kaleessa hidhe wajjiniin hariiroo uummatee qabsaa'aa jira. Nu dura mana hidhaa turan. Nuti dhufee immoo mana hidhaatii hiike. Maal ta'aniitu marii rakkatanii hariiroo isaanii warra hidhe, warra garafe, warra miidhaa meeqaaf meeqa irratti geggeessisan wajjin hariiroo addaa uumanii qabsaa'uu barbaadan kan jedhu sammuu nagaatii boo yaadde siin galu. Kun tokko. Lammaffaan dirreen dimokiraasii babal'achaa jira gaafan siin jedhu. Fakkeenya kanaan dura ABO'n filannoo keessa karaa nagaatiin hirmaachuu hin danda'u. Mirga hin qabu. Hin danda'u. Mootummaan duraanii dhorkee jira. Amma garuu yaada isaa ibsachuu hin danda'a. Akkuma yaadattu OBN'n ijoolleen jaarmiyaa ABO kee dhufan OBN irratti yaada isaanii ibsachaa turan. Kun waan guddaadha. Waan ibsan keessaa waan irraa barattu, waan sirrachuu qabu jettee amantu garaagaraa jiraachuu ni danda'a. Wanti immoo hubachuu dadhabame tokko tokkos jiraachuu danda'a. Bakka bakkatti immoo hojii hojjetamaa jiru hubachuu dadhabanii injifannoo already finnee jiru kanas kan ofii godhachuudhaaf bakka itti tattaafatanis immoo bakka akkatu jira. Garuu kana maal ilaalte? OBN lamaanuu qixxee waltajjii itti laatee dhaggeeffachuu waan danda'eef. So waltajjii wal qixaatee itti kennuu dhaabattee sagalee lamaan dhaggeeffachuu hin dandeessu. Sagalee dhaggeeffachuu duwwaa miti. Mootummaa sagalee gahaa ta'e argame filata mootummaa ta'etu warra filatamuu hin dandeenye ofitti hammatee kaabinee keessatti mootummaa ijaarratee jira. Kun dirreen dimokiraasii babal'achuu isaa agarsiisa. Kaabinee duwwaa immoo miti. Mootummaa naannoo Oromiyaas hin beekta nama hagamee hammatee akka hojjechaa jiru. Bara kana filannoodhaaf hoo dorgomnee bakka hundaatti hojiin hojjenne abdii uummatatti tooraa waan jiruuf sagalee guddaa argachaa waan jiruuf hammattummaan keenya kanan sila siin jedhe haphachaa waan deemuuf dhibbeentaa 15 haga dhiisnu jennee mootummaan dhibbeentaa 85 duwwaarratti kan dorgome. 15 guutummaatti warra kaaniif dhiise. Kun hundi maaliif? Hammannee dhaggeeffannee waliin taanee biyya jijjiiruu dandeenyaadha. Kun guutuu ta'uu dhiisuu danda'a. Waan barree waan keessa dabarree wajjin garuu waan dorgomu miti. Jijjiirama guddaadha. Kana bal'isaa guddisaa deemuu hin danda'amu. Kun tokko dirreen dimokiraasii babal'achuunsaa. Bakka dirreen dimokiraasii babal'atee yaadni kee guutummaatti dhaga'amaa hin jirretti immoo marii biyyoolessaa jira. Marii biyyoolessaa keessatti hirmaattee yaada qabdu, gaaffii qabdu, mamii qabdu, kaafattee namoonni kan akkas dhaggeeffatan gootee kan namoota waraas dhaggeeffattee yaada wal jijjiiruudhaan fedhii kee raawwachuu dandeessa. Sirnichis dirree dimokiraasii babal'isaa jira. Ittuu immoo mariin uummanni bal'aatti mari'atee yaadni baay'ee dhaggeeffatamee seerri tumamee haalli itti jijjiiramus immoo banaadha. Kanaan dura hin turre amma banaadha. Kanaanis fayyadamuun hin danda'ama. Sadaffaa qabsoon hidhannoo faashiniin isaa darbee jira. Bara kana qabsoo hidhannoo gootee mootee mootummaa ta'uun faashiniin isaa darbee bara ta'e hojjeteera. Bara kana garuu hin hojjetu. Qabsoon hidhannoo baay'inaan waan lamarraa madda. Tokko uummata xiqqoo taatee lakkoofsaan uummata fiixee itti baatee taatee uummanni guddaan haa tuucee jira. Mirgi koo eegamaa hin jiru. Walqixxummaan biyya koo keessatti hin jiru. Dimokiraasummaan dagaagaa hin jiru jettee qabsoofta. Gaafa akkasii namoonni garaagaraa sumni garaagaraa si gargaaruu danda'a. Carraan jiraachuu ni mala. Lammaffaan baay'ee xiqqoodha garuu uummata guddaa uummata bal'aa taatee aangoo naaf ta'uu malu argachuu hin dandeenye. Hirmaannaan koo aangoo keessatti jiru xiqqaateera. Amma lakkoofsa koo amma gahee koo sana ta'uudha qaba jettee immoo qabsaa'uu dandeessa. Kun lamaan Oromiyaa irratti hin hojjetu. Lamaan isaayyuu. Hanqinni jiraachuu ni mala. Hanqinni sun dubbiidhaan hiikamuu ni danda'a. Garuu an xiqqoo waan ta'eef inni guddaa maacuucaa jiraanis hin ta'u. Guddaa ta'ee aangoo waan dhabe jechuufis hin ta'u. Faashiniin isaa darbee jira.
Kan biraa humni hidhatee deebi'aa jiru naannoo hundarraa jechuudha. Shanee keessaa kan deebi'u ilaali. Kaleessa hidhatee qabsaa'ee karaan kun sirrii miti, karaa nagaatiin qabsaa'uu nan danda'a, mootummaa wajjin qabsaa'uu nan danda'a jedhee humna deebi'e. Kan humna naannoo Amaara jiru keessaa humna deebi'u ilaali. Guyyaa guyyaan kumaatamaan kan deebi'aa jiru sirrii miti jedhee kan jiraaruu miti. Humnuma Tigraay irraa kaleessa kan wajjin waraanaa ture. Adeemsi kun sirrii miti. Karaa nagaatiin qabsaa'uun qaba jedhee kan deebi'ee hagan kan Finfinnee jiru hagan. Warri kaleessa dhoomaa waraanaa wayyaanee gaggeessaa turan baay'een isaanii sirrii miti karaa nagaatiin dubbiin keenya hiikamuu danda'a. Adeemsi gareen kun adeemaa jiru kun uummata keenyas Itoophiyaas hin miidha jedhanii deebi'aa jiru. Gumuz, Affaar bakka baay'ee Gaambeellaa yoo deemte namoonni kaleessa mootummaan hireen jabeeffannee humna hin qabu, humna waa gochuu danda'a jedhanii amanan jala jala haala hubachaa, haala qorachaa gaafa dhufan karaan nagaa numa danda'ama hin cufamne karaa nagaatiin qabsoofne fedhii faayidaa keenya galmaan ga'uu dandeenya waan ta'eef lolli wal ajjeesuun haafuun deebi'aa jiru. Kunis carraa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf garee shanii keessaa ammi ta'e galee ammi ta'e hafnaan inni galee maaliif galee inni hafe maaliif hafe. Inni galee sun danda'ee jennaan inni hafe sunis ga'uu danda'a jechuudha. Mari'achuu danda'a jechuudha. Carraan akkasii kun inuma jira. Akka kootti murni shanee riphee lolaa keessa amma jiru humna qaxaramaadha. Kaayyoon qabu, galmas hin qabu. Oromiyaa bilisoomsuuf namni qabsaa'u, Oromiyaa sirna dimokiraasii ijaaraa jiruuf sirna dimokiraasii dhabeedhee qabsaa'aa jiru. Akkuma silasii kaase yaada sanyii filatamaatiin, yaada gahaatiin, yaada mo'ataatiin hundeeffame waan hin taaneef miidhaa amma fidaa jiru fiduu alatti erguu gaa'idhee yaadonni. Qaxaramaadha. Murni sun riphee lolaa ta'ee qaxaramee shiftaa ta'ee baddaa keessa taa'ee nama ajjeesuu danda'a. Konkolaataa dhaabee warra saammachuu danda'a. Bakka bakkatti miidiyaadhaan ba'ee asin jira achiin jira jechuu danda'a. Garuu fedhii sana bifa gurmaa'atee raawwata amantaa jedhu hin qabu. Fedhiin uummata keenyaa, fedhiin biyya keenyaa guutummaatti raawwachuu kan danda'u karaa nagaatiin. Gareen sun jaarmiyaa ta'ee karaa nagaatiin galee yaadni koo kana jedhee uummata isaatti himatee, afaan isaatiin himatee, miidiyaa isaatiin himatee, filannoodhaan mo'atee waan barbaade gochuu danda'a. Humnaan garuu hin ta'u. Humnaan hin ta'u. Humna hidhatee lolaa jiru. Kan naannoo keenyas kan naannoo keenyaa wajjinis marii guddaa goonee jirra. Inni amanee deebi'ee jira. Kan hafee jira. Adeemsa keessatti galaa fi hubachaa deemu amantaa jedhuun qaba. Gama keenyaan balballi nagaa ammas banaadha. Namni nagaadhaan mari'atee karaa nagaatiin qabsaa'uu barbaadu jiraannaan yeroo kamiyyuu balballi keenya cufamaa miti. Oromoo dhiisii abbaan barbaade yoo ta'e karaa nagaatiin mari'atee karaa nagaatiin yaadaan qabsaa'uu barbaannaan nuti balballi keenya hin cufamu banaadha. Namoonni amma bakka garaagaraatti Oromiyaa keessa qabsaa'aa jiran kun dhimma Oromootiif qabsaa'aa jiruu, dhimma Oromoof dhimmamaa jiruu, Oromoon waan argate kana tikfatee akka guddifatuuf gochaa jiru moo dhabsiisuuf qabsaa'aa jiru. Eenyu jarri? Jarumti kun eenyu kan jedhu kun gaaffii uummanni keenya kaasee itti mari'achuu qabu natti fakkaata. Maaliif abbootiin qabsoo kana jalqaban biyya alaatti biyya ofiitti galuu hin dandeenye. Biyya ofii galanii bara jaarsummaa isaanii jiraachuu hin dandeenye deebi'anii jiraachaa jiru. Namoonni jaarmiyaa kana hundeessan baay'een isaanii as jiru. Inni kaan paarlaamaa jira, inni kaan mana isaa taa'eetu jiraachaa jira. Warri bosona galee kun eenyurraa fudhateeti? Yaada eenyu fudhateeti? Abbaanuu as jira, warri jalqabee as jira, warri dadhabee as jira. Maaliif akka jiraa dhufanii gurmaa'anii fedhan wajjin fedhan immoo addatti ba'anii qabsaa'an kan jedhu uummanni kun gaaffii akkasii gaafatee deebii haqaa deebisuuf tattaaffii gochuu qabna jedhee yaada. Maaliif miidhaan isaa guddaa waan ta'eef akka waliigalaa gama keenyaan balballi keenya nagaadha. Garuu jarri kun immoo yeroodhaaf akka garee tokkotti waan tokko gochuudhaaf hasocho'an malee fedhiin isaanii faayidaan isaanii galma ga'a kan jedhu amantaan qaban. Yoomiyyuu galma ga'uu hin danda'u. Akkasumaan dhama'uu dhamaatii keessaa ba'anii karaa nagaa akka filachuu danda'aniif immoo waamichi koo akkuma kaleessa ammas bakka isaa jira jechuudha.